بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Obboloota keenya jaalatamoo kabajamoo mata dureen har'a qabanneessinii dhiyaanne sagantaa keenya chaanaala konferaansi OBN eegallee duratti har'as mata duree keenya marsaa sadaffaadhaaf qabanneessinii dhiyaanne. Mata duree kana jalatti wanti nuti har'a laallu mata duree amantii sirriidhaa yookiin karaa jireenya sirrii akkamitti filannaa jedhu. Amantii akkuma jenne karaa jireenyaa eegatee karaan jireenyaa addunyaa kanarra namni irra jiraachaa jiru hedduu. Nutis karaa hedduu kana amantiin ka abbaati jennee dhimma immoo akkam boona kam filan akkaataa ittiin filannu jira. Amantii ka abbaa dubbaa jennu maal jechuudha? Amantii argitanii waan abbaan filatee naa ta'a harkaan hin jeeqamu, hin tuufamu, hin darbamu, hin arrabsamu jechuudha malee wal bira qabnee hin madaallu yookiin hin laannu jechuudha. Wal bira qabnee akka walii agarsiisu ilaalu hin madaalu dhugaa ilma namummaati ammas waan rabbi jaallatudha. Kanaafuu tooftaa amantii sirriidhaa karaa jireenyaa bareedaa ittiin filattanii tokkoffaa amantii sirrii filachuudha. Wanni namni beekuu qabu madda amantii beekuu qabu, orjinaalitii beekuu qabu bakka amantiin isaa. Amantiin karaa lamaan dhufa jenna. Tokko karaa waaqaa waa uumaa dhufa uume daandii jireenya rabbii ilma namaatti himu karaa sirrii fi karaa jireenya dhugaa. Karaa lammaffaadhaa karaa ilmi namaa tiraadiishinaalii yookiin aadaa ta'ee lubbuu isaanii baafatu tolfatu. Qabxiin lammaffaadhaa akkaataan tooftan amantiitti adda baafatanii beekan. Gosoota amantii addunyaa kanarra jiranii beeku. Gosoonni amantii bakka gurguddoo xixiqqoonnee ilaaluu danda'u. Gosni tokkoffaadhaa tiraadiishinaal rilijin yookiin amantii duudhaa yookiin amantii aadaadhaa kan jedhaman yoo ta'u, gosni lammaffaadhaa amantii wal makaadhaa aadaa fi seerri rabbii biraa ibsuuf wal makee kan jiru. Kun immoo argitanii amantii warra ahlul kitaab kiristaanaa fi yahudoota. Gosni amantii sadaffaadhaa maal yoo jedhan amantii islaamaati. Akkana adda baafnee ilaaluu qabu. Egaa amantoota kana madda isaanii fi bu'uura isaanii dookimentii isaanii beeknee booda kamtu dhugaadhaan hubanuu danda'a jechuudha. Qabxiin afuraffaadhaa nuuf galuu fi hubachuu qabnu waa'ee amantii adda baafachuuf daandii jireenyaa argachuuf jecha tokkoffaadhaa xiinxala uumamaa sammuma rabbi siif kenne sana yookiin baradhu yookiin hin baratin illee ittiin xiinxaluu qabda jechuudha. Fikraadhaan laaltee sun maali? Namni kamuyyuu ka barate hin baratin nyaata bareedaa fa'a, dhugaatii bareedaa fa'a, uffata bareedaa fa'a, mana bareedaa jireenya bareedaa akkuma fedhu. Fakkeenyaaf namni tokko magaalaa hogguu dhaqee jedhe uffeetuma uffatuma darsa uffata bareedina hin qabne uffata kuwaalitii hin qabne uffata orjinaalummaa hin qabne meeshaan isaa yookiin iddoon itti oomishame ka gaarii hin ta'in uffeetuma hin bitatu. Uffata bareedaa kiiloo qabu gatii qabu ka bareedina qabu ka jabeenya qabu ka turtii umurii qabu gatii bareedaa ilaalee bifuma kanaanis amantii amantuma jedhanii dhagaamukatti amanuun waan faayidaa qabne amanuun gammachuu keessaa namaaf hin laafu duniyaa kanatti boruu duratti nama fayyadu nama dhiqe bifuma uffata gaarii filannuu fi bifuma jireenya keenya keessa waan gaarii barbaannee ilaallee filannu san amantii bareedaa kuwaalitii qabu filachuu qabu. Hanguma wanni nuti amanu caalaa deemuu fi bareedaa deemu gammachuun keessa keenyaa dabalaa deema. Milkaa'inni rabbiin biraatti immoo hammuma nu rabbiitti dhiyaanne xiinxamannu rabbi bira milkoofna jechuudha. Qabxiin itti aanu karaa ittiin amantii dhugaa yookiin daandii haqaa ittiin argatan yookiin ittiin filatan xiinxala beekumsaa yookiin immoo xiinxala barnootaati. Keessoo qaayaa obboloota koo jaarraan kun jaarraa nama barateeti. Jaarraa yookiin immoo the century of science and technology jaarraa saayinsii fi teekinooloojii. Jaarraa argitanii namni taa'ee barate heddummaate namni barreessuu fi dubbisuu danda'u. Ka barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye argitanii yeroo har'aa moobaayilaan wantoota adda addaatiin sooshaal miidiyaadhaan infoormeeshinii bira gahuu fi dhaggeeffatu dhagahu. Kanaafuu barnoota kanaan maal adda namaa baasuu qabu barnoonni kun daandii jireenya dhugaa milkaa'ina har'aa fi boruu gammachuu keessaa fi alaa kan namaa kennu adda namaa baasuu qabu. Yookiin barnoonni kee yoo amala kee haala kee daandii haqaa amantii dhugaa itti sin qaceelchin akkuma nama hin baratiniitii waraqaa lakkaa'uu qofa ta'a jechuudha. Kanaaf argitanii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa sabai yookiin immoo rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa suuraa sabai
يرو دبت جد ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك ويهدي إلى صراط العزيز الحميد يا محمد ويرى الذين نأرجاج الذين يسان يوكي إني أوتوا العلم نمني علمي كنما يوكي بيكم تكنولوجي كيسة الألتين بدت يوكي برنوت هندقاقيتي قروا مني أرجا وان كركيتي تبوفا مكانا واني كركيتي بوفا مكون اللي كرا جبابي كرا أركتي كأجيلتي كنما كأجيل تلا جا كنافو فا برنوني كيسا مالي سين كأجيل تلا تغافي daandii qaceeluma daandii haqaa fi ifa har'aaborii karaa bareedinaa karaa dhugaatti isin qaceelchuu qaban isiniin jechuu barbaada. Har'arraa eegaltanii amantiin argitanii akkuma duraa qabaachuun filannoo yookiin mirga jechuu osoo hin ta'in amantiin dirqama. Namni amantii hin qabne amanamummaa akkuma hin qabne amantiin immoo hanga waan nuti itti amannu dabalaa deemuun gammachuun keessa keenyaa dabalaa deema. Kanaafuu waaqifa irra caalaa fi jabaan uumaa waaqifa uume waan ta'eef uumamtoota dhiibnee uumaan uumetti karaa sirriin itti amannee jenne milkaa'ina har'aa fi borii daandii itti argannu ta'a. Kanaafuu sagantaa keenya itti aanu qabannee hamma isinii dhufnutti mata duree kanaan akka nuuf bohaartan abdii qabna. Chaanaala keenya kana immoo laayik, sheer, sabiskiraayib akka irraanfattanii qoonni lammummaa isin gaafachiisa. Walaa deeggaru walaa gargaaru wata'aawanu alal birri wattaqwaa isiniin jenna. Ulfaadhaa galatoomaa borooti.